Rabbiin kiyya gaariin na faraaramoo gaafan badee kiyya fuula isaa dhaabamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee kabajamtoota fi hordoftoota chaanaala Musta'uud akkami nagee qabdanii nuti yaada keessan malee nagee qabna. Arraan tanas keessummaa ajaa'ibaa ilmoo hayyuu Hilwaa Najjaashii wajjin gaafii fi deebii godhuudhaaf as qabannee isinii dhiyaannee jira. Hanga dhuma sagantaatti nu faana turaan afeerraati. Ummata kanaaf mee ammaal koo ta'u lubbuun koo fi jaamuu mintoota. Ayyeegaa Hilwaa hijaabni siif maalime? Hijaabni koo bareedina kooti bareedina kooti. Ayyeegaa Hilwaa mee hijaaba yeroo akkam uffatta? Hoggaan deemuu karaa barumsaati. Ammaasoo? Ergaa deemuu karaa dukkanaati. Yoo roobillee firraan baaftu? Owwaa ta'uuf yeroo qabbanaati. Firraan baasuu ani hijaaba kooti. Iyyee Hilwaa hijaabni akkamiin nu bira geeme? Waliin kannaa dhalootaan dhaloonni. Ayyeegaa Hilwaa dubri islaamaa maaliin beekamame? Dubri islaamaa wanni beekamnuuni akka rabbiin fedhu hojjannaani. Iyyee Hilwaa maatii ijoolleen isaanii rifeensa banaa yaatu maal jettaan? Garii maatii rabbumaa sodaadha. Ijoollummaarraan guddisaan miidha. Wannuun kanneen gaafachuu dhiisaadha. Nu gaafachuuf turoonu kanadha. Ayyaa kabajamtoota fi hordoftoota keenya sagantaan nuti qabannee dhiyaanne tan hanga ammaa daawwatan tana fakkaatti hanga sagantaa biraatti walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Ummata kanaaf mee ammaal koo ta'u lubbuun koo fi jaamuu mintoota. Rabbiin kiyya gaariin na faraaramoo gaafan badee kiyya fuula isaa dhaabamu. Fidaka Abi